Soddi. Baay'ee musti bareeda rawaase. Akkas bareeda jedhee yaadne. Nam beeka kan bareedu. Of jaju keedha. Amma fedhe taatellee. Ati garuu maal taate? Halkan kan bilbiltu. Halkani. Saati meeqatti bilbil? Saa shan jaha. Oh. Maatii wajjin jira. Abbaan kiyya nan lola. Maaf bilbil saa sanii. Saati shan jaha miti sobi. Atumti bilbila kiyya eegaa turte beektan. Amma si bilbilut si madaaluuf jedheen ture miti. Si fakkaati. Miti? Miti. Naaman sobi. Maafan soba? Sobi. Dhugaan ba'a. Tola siif haa ta'u. Waan aleefu nagaadhati. Galata waaqa nagaadha. Jiitu wajjin irraa yaalamutti. Jiituun garuu beekti? Oh. Akkana ficcisiisne jiituu dhiisiiti maatiin koo waa'ee koo beekan. Garuu waa tokko ittiin himin jitutti. Akka beektuun fedhuun hiriyaa kooti. Ta'us qaba. Sarratti maal? Baay'een jaalladha. Eeyyeen sarratti maal dhaseeti? Ani manatti baay'ee nama naamusa qabu. Nama waa tokkoon beeku, nama hojjetaa mootummaa, nama seera qabeessadha. Ani akkasii dhagaamennaan sitti immoo ana mataa kullee na dhabda. Of tulte garuu. Eenyutu na argatee na eenyutu na dhiisattee. Ati iyyuu carroomte sababa jiituudhaaf. Maal akka hin qabanne ofitti? Maal akka dhirista? Sumaaf jedhee ni kana. Cara kanaaf jechaadha. Si argachuu kiyyaaf baasee baay'ee natti tolee jira. Baay'ees gammadeen jira. Hedduu miidhagdamu akkan yeroo darbee si argetti miti baasee. Miidhaga. Maaf akka sooftuulta? Badaas bareeddee miti bara. Kan agartu? Akkam? Akkamiin jiru? Baay'ee namatti tola maan jiru. Gaaf tokko ishee biizii na godhe malee waan jedhu. Waan aleef yoomsi mijatame dhiyoo kanatti yeroo dhiyootti qilleensa bareedaa sirriitti riilaaks taate iddootti bashannanu iddoo bakka akkasiituun ta'e iddoo ajaa'ibatti gaaf tokko si beellamee wal beellamnee haala gaariitiin sirriitti si bohaarsiisuun barbaada. Walii gala? Walaa bilbilu. Tole. Akkas jiruun danda'u amma sa'a kanaan jiruun danda'u garuu walaa bilbilu. Garuu fedhii guddaatti qabda. Kanaafi gaafa sanbata duraa siin bilbilaa iddoon siin jedhetti dhufuu qabda. Har'a baay'ee barafattee jirta. Ani jalqabaa sabateef si dhiisee malee beekamu. Ammas nan yaarrifadha. Isii amala dubartootaa beeka sirri. Odoo hojiin qabaatiin sobanii hojiin qabadhu. Maafan sob? Sa'aatii tokko daqiiqaa soddomaan baay'ee turtanii sobdanii nama saspeessi godhanii dhuftu kun amala keessanii kadhana shabooduu dandeessu. Balaa bilbiluu haa ta'u. Kanaaf ambiraan jettu maas dhaga'amu. Meena olee ol baruuf qabu maas dhaga'amu. Kumaan ittiin dhaga'amu. Tilmaamu? Ni dandeessa. Bingo! Argan. Baay'ee sitti tolee jira. Kanaaf olii galee jira. Har'aa kaastee kiyya. Ayi gaafa deemu. Ola gala. Sanbata duraatti sin geggeessa. Akkuma argitanii diraamaa seen hojjechaa ture ta'ee diraamaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama gammachiisudha. Dhugaa rabbi yeroo meeqarra deddeebi'ee ilaalaan illee hedduu tokko bakka qalbii kiyya na cabsite jechuudha. Namni miidiyaa irratti beeknu miti namni lafuma irratti beeknu jechuudha. Sammuu keessaa nama hin badu. Dhugaa rabbi viidiyoo ishee kanaan dura ilaalee viidiyoon ishee baay'eedha. Kana qofaa miti jechuudha. Kan isheen hojjettu hiriyoota isheetii wajjin kan isheen kolfitee taphattee bakka hiriyoota isheetii wajjin diraamaa kana keessatti mana nyaataa deemanii akkasumas waa'ee hiriyaa jaarsaaf jaartii walitti haasa'anii bakka diraamaa kana keessatti waan nama gammachiisu waan namatti tolu hojjechaa turte jechuudha. Seenaa bareedaa dabarsite dhugaa rabbi hedduu bakka duraan diraamaa kana keessatti irruma gattaayyuu seeraan hin ilaaluun ture. Amma garuu irra deddeebi'ee ilaala dhugaa rabbi kiyyaa rabbi raamataa godhuuf wallaahi hedduu qalbii nama cabsa hedduu tokko bakka diraamaa kana gaafa ilaaltu ani tuktuki marraa sirbiti see malee duraanii itti gatta dhugaa isee mayyuu natti hin fakkaanne iyyuu bar isee mayyuu natti hin fakkaanne dhugaa rabbi bifisee iyyuu kan duraanii bareeda argitan miti dhugaa rabbi simboo qabeetti rifeensaan illee jechuudha bareedduu kan duraanii bareeda ture iyyuu dhugaa
ani tiktookii irratti isa seen tiktookii irraa sirbitu kana see malee akkasiin diraamicha irratti hojjettu ani reefin argaayyuu jechuudha. Duraan diraamaa kana sirriitti hordofa sirriitti ilaala garuu ishee akka ta'e naaf hin gallee tureeyyuu dhugaa rabbii malee jechuudha. Abbaan manaa ishees gaafa fiilmii isaa yookiin diraam sirba isaa eebbisiifate baranaa jechuudha. Kan na gargaaree sadarkaa kana nagahee jedhee tokkoffaa irratti ishee galateeffatee iyyuu argitanii jirtu miti. Ani waan feesbuukii irratti arguu fi waan yuutuubii irratti arguun fida malee waan hin argin waan tokko irratti arguu fida malee lafaa ka'ee falassamee yookaan immoo lafaa ka'ee hin haasa'u jechuudha. Dhugaa rabbii akkanitti jaartii isaa galateeffatu argitanii jirtu miti. Hin argine yoo hin argine ta'e isinii fida. Kan sadarkaa kanaan naga'ee kan baay'ee natti dadhabee qananiidha. Isheen galateeffadhaa jedhee ishee galateeffachaa ture jechuudha. Mucayyoon kun mucayyoo cimtuudha. Kan isa gargaare sadarkaa kanaan ga'eeyyuu isheedha jechuudha. Kanaaf itti qaanii Tafarii immoo barreeffama tokko Ingiliffaan gadhiisee jira. Barreeffamichi baay'ee dheeraadha. Ingiliffaan barreessee waan sanaa galuu didee hin beeku waa'ee qananii kana waa'ee diizaayinii minaamina kana haasa'a. Waan sanaa dhufuu dideeyyuu waa'ee kana jedhee baqa kun footoon asirra kaa'ee kana kun asirran isinii gaa Ingiliffachaan barreessee yoo naa dubbifame xiqqoo isinii dubbisume mucayyoon tokko dheengadda yeroo barreeffama fidduu maaliif dubbiftee hin xumurtuu naan jettee silaa kan dubbifamuudha yuutii hin dubbiftu jedheetanii irra guddeessa feesbuukii irratti arga waan ta'eefanis isinis feesbuukii irraa hin argitu jedhanii barreeffama moonetii tokkofa dheengadda moonetii barreeffama poosti gootee fidee isinii dubbisee isinis yoo hin dubbiftu jedheetanii dubbisuu xumuruu dhiise malee nan dubbisan ture kan seeyyuu immoo Oromiffaa Ingiliffi kun immoo xiqqoo na dhibdi waan ta'eef xiqqoo mataa irraa isinii rukutame Ingiliffattii kana xiqqoon ulfaatti waan ta'eef amma 10tti barreesse kutaatti baasee itti Tafarii yoo argitaniitu ta'e kaleessa galgalaa poosti godheeyyuu kaleessa nan dubbisa jedhee anumaatti qophaa'aa jiru deebi'ee na duraa badee feesbuukii keessaa gaafaan ba'eetti deebi'u nan dhabe jechuudha. Mee xiqqoo isinii dubbisamee yoo naa dubbifame Ingiliffichi ani garuu afaan Oromootii isinii dubbisa kan Ingiliffaan isiniin dubbisu Ingiliffaan dhageessuudha Ingiliffaan achirratti argitaniittu maal jedhaa waa'ee waa dhugaa hin beekamne 10 waa 10 isinii barreessa jechuusaati hundeeffamaa fi seenaa waa baay'isee mootera war kees maal jedha aabaa asirraa ilaaladhaa isinii bara 1916 jammaranii magaalaa Miinichii keessatti hundeeffame. Jalqaba irraa mootera xiyyaaraa oomishaa ture. Dhaabbatichi bara 1920 mo'ataa keessaa gara oomisha mooteraa saayikiliitti kan ce'e yoo ta'u dhumarratti bara 1930 mo'ataa keessaa bara oomisha mooteraa saayikiliitti kan ce'edha. Yeroo baay'ee roolder kan jedhamu riingi gurraachaan kan kudhaama 4 kan halluu diimaa fi adii waliin wal qaxxaamuree of keessaa qaba. Innis ka'umsa dhaabbatichaa Aviyeesh keessatti kan bakka bu'u yoo ta'u halluu diimaa fi adiin saamii qulqulluu bifa diimaa qabu irratti kan argisiisudha. Kutaa 3ffaa kalaqa teekinooloojii waan kalaqa teekinooloojii konkolaatotaanii beekamtii konkolaattota elektiriikii addunyaa irratti jalqaba waan E3 bara 2013 kan dhiyaatedha yoo ta'u sirna gargaarsa
konkolaachisummaa sadarkaa olaanaa aadaa baasaa fi humna wal makaa hojjetu irratti adda duree ta'ee ture. Arfaffaa isaati kun immoo gahumsa fi humna ispoortii mooteraa baamaa waan ispoortii mooteraa irratti humna cimaa qaba. Keessumaa dorgommii konkolaattotaa daawwannaa fi foormulaa tokko irratti kutaan maqaa kanaa garaagarummaa ga'umsaa olaanaa qaba. Kan moodeelota isaa idilee kan oomishuuf yoo ta'u isaanis injifannoo sirrii fi daayimeksii konkolaachisummaa gammachiisaa ta'een beekamu. Argama addunyaa baamaa waan konkolaataa addunyaati. 5ffaarra geenye jirra. Ingiliffaan yootun xiqqoo ingiliffattiidhaan dubbadhee naa wayya ture. Okay, 6ffaan qananii fi diizaayinii argitanii asitti maqaa qananiitti makee qananii fi diizaayinii baamaa waa jedhamuun wal fakkaata. Argitanii waa inni wal fakkeesse dubbate. Ijoolleen Oromiffaa maanni maqaansaa Ingiliffa dandeessan dubbisuu hin dandeessu. Xiqqoo Ingiliffaan dubbatan wayya Oromiffattii kun xiqqoo na dhibe. Diizaayinii qananii fi adda ta'ee konkolaattota bareedinaan teekinooloojiin ammayyaa fi mijataa waliin wal makaa hojjechuu. 7ffaa hojiiwwan itti fufanis qaama baamaa waan waadaa galeera. Itti fufanis meeshaalee naannoodhaaf mijatoo ta'anii fi adeemsa oomisha konkolaattotaa isaa keessatti gammachuu akkasumas teekinooloojiin konkolaattota elektiriikii moodeelota akka baamaawaa E4 fi E5 waliin tarkaanfachiisu. Oomisha addunyaa baamaa waan hedduu hojjeta. Dhaabbanaaleen oomisha addunyaa guutuutti jara Ameerikaa biyyoota biraa dabalatee addunyaa irratti qabamuu fi oomisha biyya keessaa mirkaneessuu. Maqaa baamaa beekamuu isaanii alatti dhaabbatichi maa'inaa fi kan kana fakkaatanidha jedha. Wantichi dhaabbanni addaa konkolaataa yeroo baay'ee jedha. Akkuma argitanii Ingiliffaan barreesse jechuun Ingiliffi kun xiqqoo mataan miila na dhawwatti iyyuu beektanii mataan miila na dhaba inni dheerate. Kanaaf wanni ta'ee jira amma maal jedheen dhiisee waan inni kana barreesseef hin beeku. Dhugaa inni hiika isaa hiikatee jira. Akka mammaaksa wayiitii natti fakkaata. Yookaanis immoo akka maalni jechoota wayiitii qananiidhaan wal makeeti kan inni barreesse. Footoo isaatis poosti godheeti asirra isinii kaa'u. Hundaaf iyyuu argitu. Akkas jedhee maxxansee hiikaa isaa warri beektanii hiiktanii jirtu, warri argitanii hiikattanii jirtan immoo waa inni barreesse kana koomentii jalatti nuu xaafaa isiniin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma. Baay'ee.